egaa akkuma beektan addunyaa kanarratti waan inni amma ilaallu hedduunsaa gaaga'ama yaaddoodha nageenyi bakka hedduu hin jiru jechaadha. Kun maal fidee jijjiirama qilleensaa dubbannu yeroo tokko tokko dhibeen kun sababa jijjiirama qilleensaa oolteertee rakkoo adda addaa fidaa jira. Gara samiitti yeroo ilaaltan dhukaasa kan dhukaafamaa oolu misaayiliidha, niwukileeriidha, shaakala waraana adda addaati kan biyyoota hedduu gidduutti geggeeffamu. Waraanni immoo konvenshiinaal waarii bakka hedduutti akka jiru hin beekna biyya keenya dabalatee jechaadha. Kun jijjiirama qilleensaati kan inni fidu. Jijjiiramni qilleensaa gaafa jiraatu bookeen busaa jennu kun tooftaa jijjiirrattee kan dur beennurraa oolteer taatee yookaan muteet taatee jiiniin ishee akka itti dur kontirool gochuu dandeenyu ittisuu dandeenyurraa bifa jijjiirrattee bifa adda addaatiin yeroo addunyaa irratti mul'achaa jirtudha jechaadha. Tarii carraa ta'ee biyya keenya keessatti immoo worseen kan godhan yookaan rakkina kana kan jabeessan inumaa kan itti ammeessan waa hedduu jira. Beektu waa'ee hiyyummaa biyya keenya keessaa waan addaamini. Inni lammaffaan rakkoo nageenyaa keessa jiru beektu. Dhaabbata fayyaa keenya hedduu isaarraa mancaatiin ga'ee jira, qaqqabummaan keenya rakkoo keessa jira. Tarii godina kana keessatti nuti warra haaraa waan hin taaneef waan baay'ee walii kaafnu hin qabnu. Bakka akkasiitti rakkoon kun worseen godhaa jechaadha. Kanaaf akka addunyaatti jijjiirama qilleensaa hamaa jira. Dabalataan bookeen amma biyya keenya keessa jirtu kun duraan kan biyya keenya keessatti beekamtu tun taane biyyoota Faariistii jedhaman naannoo Arabaa kana Afrikaa gara bahaa kana keessaa yeroo adda addaa deddeebitee kan mul'attutu biyya keenyatti dhufee jechaadha. Kanaaf bookeen kun akkaataa itti kaleessa to'achuu dandeenyu. Akkaataa itti kaleessa yeroo akkasii mul'atti jennee dubbannu caalmaa fakkeenyuma xiqqoo yoon isinii kaase 2015 waggaa guutuu chaalenjii keessa baane. Waggaa guutuu dhibeen kun yeroo adda addaa siizanii filataa waqtii bokkaan roobee warra akkasii jabaata ture. Garuu waggaa guutuu chaalenjii keessa baane sun amala dhibee kanaati. Lammataa bakki itti bookeen kun wal hortu durii bishaan yeroo dheeraadhaaf kuufamee aduun itti ba'ee bokkaan roobee akkas wantoota akkasii environmentii akkasii filatti turte. Har'a garuu bishaan xiqqoo mooraa keenya keessa yoo jiraate yookaan immoo bishaanuma kiliirte bishaanuma qulqulluu ciisee guyyaa tokko guyyaa lama bulu sanarratti wal horuu jalqabdee jechaadha. Dabalataan immoo qorichumallee daawaa laannollee rezisti gochuu jalqabee jira. So inni guddaan maalii kan jedhu akka mana amantaattis tarii bakka adda addaatti barumsa laannaa asuma qofatti barsiifnee gaadha jechuu miti. Namas keessa jiru yoo xiqqaate miseensa nama 2,000 nama 3,000 ta'uu danda'a miseensi waldaa kanaa. Isin nama adda addaa baadiyyaa qabdu fira qabdu wangeelaa hedduu jira abbootiin amantaas keessa jiran deemanii barsiisu bakka bakkatti qeesonni keenya bakka bakka hin deemu baay'inaan immoo namas keessa jiru hojjetaa mootummaa ta'uu danda'a. Isinillee hawaasa baadiyyaadhaa fira qabdu maatii qabdu. Maatii as keessa jirru immoo nuumti parsanaalii immoo mana keenyatti wanta kana hojiirra oolchuu waan qabnuu fi waa tokko kaasootu narra jira jechaadha. Tarii ajandaa goonee baay'ee nu dhiphisee akka dubbannu kan nu godhe ajandaan kun yeroo kanatti bakka kanatti ta'uun irra hin turre nan beeka. Tokkoffaa intervenshiniin ta'uu qabu maloota ittisaa gochuu qabnu akka fayyaatti waa hedduu deemneeti kan jiru. Maaliif ta'e laataa kan jedhu tarii akka waldaatti kadhachuun barbaachisaadha. Itti yaaduun barbaachisaadha. Qalbii didirachuun barbaachisaa akka ta'e hundi keenya walii gallaa jechaadha. Wantoonni goone tokko agoobara yeroodha. Yoo xiqqaate beekii lubbuun namaa hedduun keessatti darbe jennu agoobarri mana tokkoon namaa galee jira namni fudhatee jira jechaadha. Jijjiiramna malaa dhabamuun namni itti fayyadamuu dhabuun agoobarri kun eessa jira maal kan jedhu yeroon koos waan naaf hin laanneen malee baay'ee wanti namatti hin tolle hedduu jira. Inni lammaffaa yoo xiqqaate biifaa keemikaalaa geggeessinee jira. Sadaffaan immoo qorichi jira jedhamu akka naannootti jechaadha. Akkuma biyyaatti gara godina keenyaatti kan dhufu. Tarii mana yaalaa gaafa dhattan baay'een keenya dhibamnee gaafa deemnu firri keenya qorichaan argatu ta'uu danda'a. Kun maalirraa ka'e saayintifikaalii jastifikeeshinii mataa isaatii qabaa jechaadha. Namni dhibamaan baay'atee gara mana yaalaa gaafa dhaqu waan irra dhufte kana otomaatikaalii fixa guyyaa 2 guyyaa 3 hin turu inni kaan daawaa dhabaa jechaadha. Faayinaanshiyaali kiraayisii gara biraatti saaxilama inni maallaqa kana hin qabne dhibee kanaan du'aa jechaadha. Dhibeen kun immoo baay'ee kan isin gaddisiisu keessaa tokkoffaa hanqina dhiigaa baay'ee hammaataa ta'e fida. Hanqina dhiigaa godhate namni jechuun silumaa ikoonomiin namaa rakkoo keessa jira. Haalli jiruuf jireenya nama hawaasa keenya baadiyyaa yoo ilaaltan chaalenjii hedduu jira. Hanqina dhiigaa kana otomaatikaalii deemnee ripileesiin goonu taanaan baankii dhiigaa hin qabnu akkuma isin beektan naqamtee irraa hidhannee kan fudhannu wadiyaanuu hunduu jechaadha. Chaalenjii adda addaa keessa galu kaleen namaa tiruun namaa feel godha jechaadha. Sana qofa miti. Sukkaara qaama namaa keessaa battalatti kan dhibeen kun fixu jechaadha. Haayipoogilaasimia yookaan immoo hanqina sukkaara qaama namaa keessaa fida. Sun immoo komplikeeshinii adda addaa gara sammuu namaa gara maaliitti. Egaa rakkoon akkasii gaafa dhalatu abbootii keenya ilaalaa. Daa'ima ilaalaa, dubartoota ulfa ilaalaa. Rakkoon akkasii hawaasa fagoo periferii irra jiran, beekii qondaala keessaa fagoo irra jiran, gimbiima baadiyyaa keessaa yookaan immoo gimbiima keessaa harka qalleessa jiru ilaaluu hin danda'ama. Kanarra yoo ga'e dhiibbaa guddaadha kan dhufuu danda'u. Bara 2015 baay'ee keezii ol kaa'aa ture 2016 baay'ee kan nu qaanessuu fi deddeebinee akka iyyinu nu godhe keessaa intervenshiniin keenya guddaa ta'e yotu jiru
waa baay'ee deemnee utuu jirru 2015 waggaa guutuu kana garree dabilii ta'e jechaadha. Ji'oottan shanan darban 2016 kana keessa ji'oottan shanan darban kana keessatti dabilii ta'e jechaadha. Hamma immoo waqtiin kun baay'ee kan nu yaachisu keessaa inni tokko siizaniin kun siizaniitti dhibeen kun baay'ee hammaachuu malu. Amma kana laffaanii amma kana dhamaanee waldaan amantaa irratti kadhatee cherchiin Makaana Yesuus kun akkasumallee daaskii kan jedhamu dhaabbanni Makaana Yesuus sappoortii adda addaa kan nu godhe hamma kana deemamee inni ji'oo adda addaa fayyadamnee kontirool gochuun hin danda'amne waan ta'eef dhugaadhumatti mana tokkoon keenya keessas galee jira beennaa fagoorraa fira qabna hawaasa qabna waan gochuu qabnu qabxiiwwan lamaan sadan tokkoon kaasaa faallaa kana ammoo dhibeen kun ol kaakuma deeme dhiyeessiin keenya immoo gaaffii keessa galaa deeme akka biyyaatti dhiyeessiin qabnu baay'een isaa gaaffii keessa galee jira jedheen jira. Sanumayyuu bakkaa bakkatti sochoosuuf rakkoo nageenyaa jiru hin beektu. Kanaaf baay'ee itti yaaduu nu gaafata. Salphaadha dhibeen kun to'achuun hin danda'ama. Kontirool gochuun hin danda'ama. Biyyoota hunduma keessa jira. Garuu walii galanii wal dhaga'anii gorsa ogeessaa fudhatanii hojiirra yoo oolchan waan kana to'achuun hin danda'ama. Salphaatti kontiroolii gochuun hin danda'ama waan ta'eef dubbanna. Tarii utuu hin danda'amu ta'e baay'ee naasofna. Kanaaf inni jalqabaa agoobara yoo xiqqaatee magaalaa kana dabalatee uummanni magaalaa kana isin ana dabalatee agoobara manaa qabna. Sana fayyadamuudha. Amma magaalaan jira bishaan kuufamaan naannoo koon jiru yookaan immoo dafeen dhaabbata fayyaatti dhaqee yaalamaa jennee of goomsuun nurra hin jiru. Agoobara fayyadamuun abshaalummaadha. Dhibeen kun amala jijjiirrateera waan ta'eef kan kaleessa jirurraa adda ta'eera waan ta'eef kana wal hubachuu barbaachisaadha. Tarii barbaachisaa miti malee lubbuu namaa darbe dhibeen kun nama meeqa ji'oottan shanan darban kana keessatti qabamee kan jedhu utuun isinii kaasee baay'ee isin gaddisiisa waan ta'eef tokkoon keenya ofirraa kaanee of eeguun agoobaratti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Uummata baadiyyaa fira qabnu barsiisuun barbaachisaadha. Dirqama guddaa qabna. Akka waldaa kiristaanaatti holistikaaliidha kan waldaan kiristaanaa kan deemtu. Waa'ee lubbuu namaa, waa'ee hafuuraa fi siyyaannaa, waa'ee lubbuu fi siyyaannaa waan ta'eef dirqama qabnu kana bahuudha jechaadha. Kadhachuudha. Akkuma amma ka'e baay'ee kadhachuun barbaachisaadha. Amma kana laffaanee dadhabne tarii namni jijjiiramna malaan jiru agoobaratti hawaasni keenya hin fayyadamu. Waan iddoo aarsaarraa dubbatame, waan abbootiin amantaa dubbatan, waan wangeelaawiin dubbatan immoo kan ogeessi fayyaa haasa'u, kan haasa'u caalaallee namni hin dhaga'a waan ta'eef tajaajiltoonni keenya bakka adda addaa deemtan qeesonnas jirtan namoonni carraan bakkaa bakkatti deemtan waan kana irratti barumsa dabalataa barbaachisu itti sarratti akka xiyyeeffatamu akka nu gootaniif adaraadha kan hin jedhu kadhannaan hin barbaachisa. Maaliif boogeen kun amala jijjiirratte biyyoota biraa biyyoota hollaarraa maaliif nutti dhufte maaliif baana hawaasa keenyaa kun bardaniin kun dabilii ta'e tirippilii ta'e lama sadii maaliif baay'ate kan jedhu rakkoo nageenyaan hin qoramnaa dhibeen hin qoramnaa maal kan jedhu immoo irratti yaaduun baay'ee kadhachuun qalbii diddirrachuun akka waldaa kiristaanaatti baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Sana qofa miti. Mooraa keessa jirannu keessatti bishaan xiqqoo lafatti cobde gogsuun akka ishee yaatu gochuun baay'ee barbaachisaadha. Ollaan keenyarraa yoo goone yoo xiqqaate bookeen kun kiiloomeetira 5 ol deemteeti kan nama hedditu. Kanaaf akka magaalaatti akka waliigalaatti nam hunduu mana isaa eeriyaa isaa mooraa keessa jiru bakka hunda yoo qulqulleesse dhuunfaatti wanta kanarratti yoo hirmaanne dhibee kana salphisuun hin danda'ama. Lammata duulaan yaanee baanee waan tokko qulqullina magaalaa hojjechuun tooppikii mata duree dhibee kanaa sababeessinee ajandaa goonee baanee katamaa qulqulleessuun yeroo koronaa hojjechaa turre waan ta'eef yeroo duula qulqullinni magaalaa barbaachisu yeroo tokko baanee hojjechaa turre waan ta'eef baay'ee barbaachisa. Intenshinii wanta kana sammuu nama hedduu jijjiira. Yerootti suuraan sooshaal miidiyaa irra fuudhamee bakkaa bakkatti deemu kun beekii qondaala aanaalee biroo keessatti illee akka fakkeenyummaa guddaatti waldaan Makaana Yesuus kun immoo haadhoodha hojii guddaa hojjettee jirti. Ammallee fakkeenyummaan asiin jaarsoliin qindeessanii duula magaalaa sababa dhibee busaatiin hawaasni keenya miidhamuu qabu kan jedhuun utuu godhame kan jedhu abdiin qaba. Egaa hundaa olitti immoo waan ogeessi jedhe agoobaratti fayyadamuu naannoo keenya qulqulleessuu wantoota kana guyyaatti barumsa ogeessi fayyaa nuu kennu kana hojiirra yoo oolchine tokkoon keenya dubbannee dhageenyee qofa utuu hin taane gallee hojiirra oolchuun baay'ee barbaachisaa tarii kana kan hin jedheef rakkoon kun siizanii namatti deemnu kun baay'ee siizanii yaaddessaadha. Yeroon kun yeroo baay'ee dhibeen kun itti hammaatudha. Nummoo waggaa guutuu yoo rakkina kana keessa baane du'aatiin miidhaan inumaa dabalaa jira waan ta'eef wal dhaga'uun gorsa ogeessaa fudhachuun wal hubachuun abshaalummaa natti fakkaata. Kanuma yoon jedhe yeroo keessaniif ulfaadha.